yaa harka fuunee ashamaa akkam jirtanii hordoftoota yookiin maatiiwwan yuutuubii kiyyaa jirtu isiniin jecha isinirraa badeen jiraame samoona kana haa ta'u waan itti fufiisan anallee chaalenjii godhuu isiniif illee waan takka irraa barattan jedhee yaaduu qabadhee isinii dhufuufin haga yoowwanaa ga'e arra garuu waan takka mata duree tokkoon qabadhee isinii dhufee mata duree kana hedduu sin fayyada mata duree kana dhaggeeffadhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa. YouTube channel kanallee like, subscribe gochuu hin dagatinaa warri haarofti dhuftanii. Jalqaba irratti komentii wayii deebisee ka'eetiin mata duree kiyyatti isinii deebi'a. Zaakir maaliif yeroo hunda teessee konkolaataa keessa teessee waraabdaa konkolaataa kee agarsiifachuu fi warra jedhan tokko. Inni lammaffaa immoo yeroo hundayyuu gaawonii hojii uffatteetu waraabdaa maaliif warra jedhanii fi deebisee ka'eetiin mata duree kiyya qabadhee dhufetti deebi'aa jechuudha. Isinii deebi'a. Jalqaba irratti yeroo hundumaayyuu wanni konkolaataa keessa taa'ee waraabuu fi konkolaataa kiyya agarsiifachuufis miti. Konkolaataan kiyyas waan agarsiifatanuu haddii kanaa miti jechuudha. Ani umuriin kiyya dargaggeessa. Itti gaafatama hedduu narra jira. Haadha manaan qaba. Ilmaan qaba. Haadha maatii akka sabaatti itti gaafataman qaba. Akka amantaatti itti gaafataman qaba. Hedduu itti gaafatama hedduu narra jira. Akkasitti yaada. Itti gaafatama kana ba'uuf immoo maaltu na barbaachisa? Cimee hojjechuu sa'aatiin 8 gahaa waan hin taane sa'aatii dabaleetiin hojjedha. Umurii kiyya kanarratti kana keessatti hojjechuu waan na murteessaa waan ta'eef yeroo baay'ee bakka hojiitti dabarsa. Hiree waan hin argadheef. Hiree hojjechuu argachuun waan tokko umurii kana keessatti. Kanaaf sa'a dheeraa waan hin bakka hojii dabarsuuf sa'aatii muraasa xiqqoo mana qabu ammoo waan kana fuudhee deemee manatti illee biizii ta'uu hin barbaanne. Maatiinis yeroo barbaada. Ilmaan kan keessa xiqqoo si arganii si hojii taphachuu waan baay'ee jaraafis galtee akka abbaa tokkootti waan qoodduuf guddisa irratti waan maaneej gootu waan baay'eetu jira. Yeroo kiyya sa'aatii xiqqoo mana qabu sa'aatii xiqqoon hin qabu mana keessatti waan akkasii irratti hin dabarsa. Maatiif yeroo kennu. Kanaafan yeroo hundumaayyuu yeroon hin dhufee bakka hojii dhufuu sa'a boqonnaa kiyyaa daqiiqaa 30 hin qaba. Sa'a kana keessattiin karaa keessan dhufee viidiyoodhaanii waan hin beekurraa isinii dabarsuudhaaf yaala jechuudha. So kana akkasitti akkana hubattanuu barbaada. Konkolaataan kiyya yeroo 2000 waan ittiin boonanuu miti. Dhabees miti garuu nan barbaachisu ammatti waan jedhee sammuun kiyyaa amaneef. Waan baay'ee jira wanni irratti baasuu qabu. Waan baay'eetu jira. Sanaafiyyuu waan bakka hojii kiyyaa na fidu, hojii kiyyaa na fuudhee galu, yooni waa bitachuu barbaada waan itti deemu konkolaataan kiyya kanuma. Konkolaataa kanaa olis qabadheen ture imma nan barbaachisu jedhee tan gurguree ofirraa. Kana yooni kan koo hin beekan jechuudha. So kan akkasitti na hubadhaa. Kanaafuu waa'een gaawoniitii fi waa'een kana bakka itti jijjiiradhuun qabu kan biraa. Bakka hojiin jira, uffataan kanaan hin jira, boqonnaa kiyya. So kana qubanaa asumatti komentii kana ofirraa deebisuu barbaada jechuudha. Kanaafiyyuu konkolaataa kiyya wanni agarsiifadhu hin jiru isiniin jedha. Inni biraa abbaa keessanirraa maal barattaniidha? Waan abbaan keessan deddeebi'ee jedhu hojiirra oolchitaniittu. Wanti jechi abbaan kiyya takkittiin yeroo baay'ee irra deddeebi'ee jedhu jireenya kiyyaarraa kanaatii fi bakka guddaa parsantii 90 qaba. Bakka tokkorraa bakka tokkotti deemuu jechuun chaalenjii hedduu akka qabu hundumti keessanuu ni beektani. Manni kan keenya baay'een biyyuma alaa kana keessa faffaca'eetu jiraata. Sanas akka salphaatti miti akka waan chaalenjii hedduu keessa darbeetu kana ga'e. Sana keessaa jechi abbaa kiyyaa kun maali? Rakkina fixaa jedha abbaan kiyya. Jechattiin kun anaa fi yeroo hundumayyuu paaworii kiyya, enerjii kiyya. Yeroon rakkadhus, yeroon waan cufa keessattuu jecha kana yaadadha. Rakkinaan fixanii jechuun maali? Gaafa fakkeenya kaa'anu abbaan kiyya nama baadiyyaati nuti. Uummanni keenyaa jedhu sanii waan jedhamu jiraame yeroo beelaa. Yeroo beelaa sana yeroo boqqolloon daraaree bobbokokee ji'a takkittiin hafeef beela'ee rakkateetu sangaa isaa gurguree umurii isaa guutuu rakkinatti hafaa jedhu. Osoo garuu rakkina sana rakkateetum asiis liqeeffataa achis jedhaa asis jedhaa ji'a tokkoon itti sana osoo darbee
sangaa isaa hambifateeraa jedhu. Kanaafiyyuu sangaa isaallee gurguree barattiidhuma ji'a tokkoon sana qofa inni nyaatee sangaa isaattis deebi'uu hin danda'u. Boqqolloon isaas ga'eera. Bara dhufu waan ittiin qotatu hin qabu jedhu. Jechi kun anaaf jecha hedduu guddaadha. Jecha kana irratti maaliin fayyadame? Yeroo tokko hiriyoota kiyyaa wajjiniin waggoota 11 dura hiriyaa kiyya akka malee jaalladhu wajjin hiriyoota baay'eedha. Namoota baay'ee turre, nama 7 akkas turre. Hiriyaa kiyya takka wajjiniin kaanee karaa Liibiyaa dhufne. Liibiyaa dhufne akka malee hidhamne dararaa hedduu argine. Dararaa ilmi namaa akkas jedhe afaaniin gaafa dubbatamu salphaadha. Amma duunamoo booda duunaa waan jennu keessa turre jechuudha. Bakka itti jarri ashiisha saabanii maal godhanii akka malee nu reebanu akka malee jireenya addunyaa bakka jireenya kana nama jibbiisan keessa turre yeroo dheeraadhaaf. Yeroo kana keessatti maaltu uumame? Warri kaanii umurii guutuu hidhamtanii nuun jedhu, warri kaan waggaa 25 warrumti nu eeganu keessaa waan akkasii nuun jedhu. Amma gaafa kana namoonni hedduun abdii muranii karaa biyyaa deebi'uu eegalanii. Amma hiriyaan kiyya kunis karaa biyyaa akka deebinuu naka kaasuu jalqabe. Karaa biyyaa deebi'uu qabna. Bor baanaa, arra baanaa, waggaa meeqan har'aa baanaa quba hin qabnu. Haala kanaan jiraachuu hin dandeenyu. Karaa biyyaa biyya keenyatti nu deebisaa jennee eenyummaa kan biyya waan qabnu himannee dhugaa jiru himnee karaa biyya keenyaa deebinuu naan jedhe. Yeroo inni kana naan jedhu yeroo hundumaayyuu wanni natti dhufu rakkina fixa jecha abbaan koo jedhu sana natti dhufu. Arra rakkina kana yoon rakkinaan hin fixne rakkina kana keessaan baa jedhee rakkina biraatti ofitti hin dabalu waan jedhu na dhaga'ame. Achirran abaddan hin galuun jedheen. Abaddan asii miilla kiyyaan fuudhu. Namoonni hiriyoonni keenya kan warri kana dura nu wajjitu turani. Akkasuma warra wajjin dhufne jechuun danda'a. Hiriyoota warra wajjin dhufne warrumti waliin karaa kana deemnee of galmeessanii karaa biyyaa deddeebuu jalqabanii warri kaan. Namoonni baay'een Suudaanii jira akkasuma Eertiraa namoota baay'eedha. Hin jijjiranii sabni biraas nutis immoo ijoolleen Oromoo hin turani. Hiriyaan kiyya suniin na dhaga'e. Okey naan jedhe. Garuu na fuudhee galuudhaaf waan baay'ee godhe. Yeroo kaanu sana keessatti ani birrii hanga tokko nan qabaa. Biyya Suudaan keessatti yeroo sana rakshaa bitachuun baajaajii bitachuun baay'ee jabaa ture. Deemnee baajaajii sii bitnee akkana goone akkana hojjetta. Suudaanuma deebinee Suudaaniitti jireenya keenyatti fufna naan jechaa ture. No wanni waan sana noona jechisiise abaddan na jechisiise jecha abbaa kiyyaa sana. Waan inni yeroo hunda dhufee fuuldura kiyya dhufe jechuudha. Rakkinaan fixanii wanni jedhu sun. Hiriyaan kiyyas na dhaga'e. Okey naan jedhe. Nutis yeroo muraasa booddee ji'oota 5 6 akkas mana hidhaa sana keessa erga turre booddee hidhaa sana keessaa hin baane. Miidhaa guddoo keessa dabarre. Guyyaatti yeroo 2-3 rukutamaa. Yeroo ganama yoo baanu dhahamaa, yeroo lakkaa'amu, yeroo ol gallu dhahamaa, guyyaa yoo nyaanni dhufe dhahamaa. Dhahamaa jechuun yeroo itti jarri halkan dhuganii dhufanii qaawwaan meeshaa nurratti qabanii nu laalan nutti tokkosuudhaaf deeman. Jechuun jireenya bakka of jibbitu tokko keessa jechuudha maniidhaa sun. Jireenya akkasii hin jedhamne. Ifa Rabbii arguu hin dandeessu. Ifa Rabbii bakka jirru hin beeknu. Eessatti akka hidhamne hin beeknu. Waan tokko isinitti immoo gaafa takka mana dukkana sana keessaa nu baasanii hin jira amma hiriyaan kan koo biyyuma kana jira. Naa wajjiniin adda siriyyaa dhugaati nuti. Waggoota 12-13 dura hiriyyummaan kan keenya har'as akkasumatti jira. Ollu baasanii yeroo tokko akka tasaa ta'e UN akka inni itti nu arge hin beeknu akkamitti akka information qaqqabe hin beeknu nuti nama 100 qofa. Namoota 2000 keessaa namni 100 baduudhaa fi mana cabsuuf yaalii godhanii jedhanii bakka hin taanetti geeffamee hidhamne yeroo sana. Gaafa namoota kana ifa agarsiisaa jedhamnee ifa arganu jedhanii ifatti nu baasanii. Fooqii tokkorraa ol nu baasanii. Namni hundinuu hin kufe ifaan wal dhabee jira waan ta'eef ifa argee hin beeku waan ta'eef. Ani yeroo isaa dheeraadhaaf arguu hin dandeenye. Warri kufan hedduutu jirani. So sana keessa illee taa'ee jecha abbaa kiyyaa sanaan yaadachaa ture. Garuu yeroo muraasa booddee nan ba'e. Bakka adda jirru kanaas hin geenye.
anis hiriyaan kiyyas. Anis waan sana jecha abbaa kiyyaa qabadhee hafuu kiyya. Hiriyaan kiyyas ammoo jecha kiyya dhaga'ee hafuun warroonni nu wajjin dhufa warri deebi'anii ammas ofirra addeebi'an hedduutu turan. Garuu sana hundayyuu chaalenjii goonee hafnee achi keessattis waan godhamus waan gochuu qabnus hojjetannee ammas karaa biyya kanaa dhufne. Jireenya gaarii jirra. Fayyaa qabna. Hin hojjetan alhamdulillah. Akka gaarii jirra. Wanni ergaan kiyyan jechuu barbaade wanni rakkoon garaagaraa yoo isin dhufeedhaaf rakkoo sanaaf harka hin kenninaa. Rakkina keessan rakkinuma sanaan fixaa.